Elemoramis. Kuno elemoramis fatu jira. Wani ngurba amzalan je khananis jetin jira. Kumbe khana mabarate. Sun barmila duwa. Wani tinakatan qabachuu danda'u. Sammuunsa teeknikaalii ni sagorsa kaarifatti. Bada odoo inni. Haarifa na fakkaatee ture. Bada waa odoo. An lammada waa'ee nama kanaan dubbisu. Sheets. Bushi. Ammatun waa waraabanii miidiyaa irratti gallakkisan qabdi. Maaliin jee natti bilibile. Natti bilibilaali akka inni waraabuu samala isaanii beekaa miti. Akka inni Oromoo dhabamsiisu deemu. Si moosisaan jeen waan amma dura gootee namni si komata hunda sirraayin kaasisiisa miidiyaa kanaanii. Hamzaan nasiyaan siidaametan narraa dhugoomsi. Akka namni dhugoomsetti eega simboota caffeefaasaa simbuutadha sagalee dila takko natti erge. Tun sagalee caffeetiit afran qalloorra wal mari'atan naan jaa. Itis okkenaaf gala kun hundinaaf galaan jeeni. Kun aarifa liitii turumba duudhaa qalbee isaadhaan naan jee sagaleen kun as jira. Irrumaa hin fuudhe nama kana. Mee dhageeffadha. Waan zarraaf ju'uuf sossobeetiin na dhagee Hamzaan jeen. Dhageeffadhuun jeen sagalee sanii. Tooftaadhaa fi siyaasaan nama dammeessanii dura gartee yoon ka'ee isaanitti dubbadde afran qalloorra goreetii nutti dubbatee ja'anii. Isaan tuqurra si tuqeetiin si qabeetiin nasiyaan dhaameef waan isa tuqu hin qabu. Waan hin nama tuqu hin qabu. Isaan kana walitti na araaramanii walitti na urgaa'uudha rakkoon kiyya. Isaan kun walitti araaramuufis gammachumaan harkadhuufi. Obboleeyyan ilmaan Oromoo wal naataanii malee maallaqaan jidduu harkadhu hin qabu. Waan takka waaninan bu'aan jidduu harkadhuufi waan tokkollee hin qabu amlillaahidha. Maaliif mucaa jaalalaa waan ta'eefi. Sii kana yoon gorfadhee isaan na dhagayanii. Dura sii kanaan gorsaati. Hamzaa na dhagaytaati jettu tonaas. Laal sagalees amma sagalee meetun badi qabdii jiran. Meetun badi qabdii. Isaan ammaati jettu kanaas. Caffeen faana akkana na godhanii kun akkana na godhanii akkana kana jaa. Lakki isaaniis eegaati fudhattee booda narraa araarama kana fideetiin si araarsa. Isaanis yoo ati gaccabtee na kabajjee isaanis siif hin cabsan jee. Tanuma jeen. Mee ilaala. Meetu waan dabsitu qabdi khayrii jallisuun maali? Namni maqaa keessanii waa balleesse sirrii tana dubbadhu malee afaan Oromoo akkanaa dubbadhu malee. Qaati gaditti naaf hirkoon koosuma. Ji'a sagal guutuu garaatti na baattee ciniinsuun cinqamaa dhiphattee watwaattee furrii koo dhungachaa hundumaa dandeessee jiraadhu harmee koo yaa harmee na deessee nan uffiteen teessu hin haftu na biraa obsituuf dandeessuu gaaf rakkoof gidiraa nan beela'e jettee hin himattu beeluu mudhiisa godhattee dandamatte eeluu guddisa koof jecha dachaaf gaara buutee kan afaan na keessu afaan keerraa fuutee hinaalum dagadhu dadhabbii keessanii gartokee qaama kee dhiiga keetiin ani gaaf rakkoof situ hunda dursee fiigee na qaqqaba. Situ rakkoo kiyya naaf birmata sarmee emergency kiyya naaf jiraadhu harmee jedhaanii. Sorry. Going to go it. Bigul taye? Gana to ba? Lugar. Bira jirtan terme te biran jirru. Ba charaka. What do you think is the best language in the whole world? The Oromic. Oromic? Yeah. Okay. So tell me something in Oromic and my viewers will let me know what you say. Okay. Akkam jirtu nagaa keessan? Akkam jirtu nagaa keessan? Gurri keessan nagaa? I don't know what he just said, but let me know down below the comments.